and I'm really glad that you're interviewing me at the Eurasia Festival 2012, Galatomi. Bila garbu masinga digadi. Bila garbu magala kamadi. Bila garbu laki kami malo. Bila garbu dargon tuniesa. Bila garbu tangu furilesa. Bila garbu anda menjalesa. Bila garbu garbu Oromo kanisa kanini dawani sarmu. Bila garbu garbu Oromo kanisa kanini dawani sarmu. Wae yokani nami bekum sambarate tolchemiti. Waake gurrachi Oromoof kakaaye kadhaa isaa hayyaana waggaa eenyutti hime waaqa gurraacha eenyutti arge beektuu isan waayyuu banootu arge waayyuu banoo waaqayyoon hin arge waaqayyo waayyuu banoo itti dhufe ittiin dubbate ittiin haasaye hayyaana 27 ka Oromoon qabdu waayyutti waaqa irraa barate hagammaa 27 sun qabnaa guyyaa waaqa kunuu namatti yaadaan itti guutate malee 27 ergaattu waaqa irraa dhufte Oromoon markaataa qirreeffatu Oromoon guba akka gubu aadaa Oromooti aadaa qajeeltu aadaa laguu qabdu aadaa seeda qabdu aadaa seera qabdu aadaa Oromoo jenna kunini yookaan amantii gara biraa adoon ta'ini kennii waaqaa tana qabannee fudhannee ittiin jiraachuu qabna. Oromoon akkamitti irreeffata? Malkaattuun irreeffata. Akkanatti garba bisaanii kanatti hin kadhata. Maaliif? Waliigala xiqqaani guddaani bayeettuma walii kadhatee milkiin galata. Kuni kennii waaqaati. Oromooni garattuun irreeffata. Gaarri tulluudha. Tulluu kanatti hin irreeffata Oromooni. Oromooni safuu hedduu qaba. Muka guddaa hin muru. Itti irreeffata malee. Hin mura muka guddaa. Itti irreeffata. Ayyaan Waaqayyoo boqota kanallee. Nu wal argina bari. Ufii wal garra malee waan biraan galu. Maal seetani hayyaani waaqaa malkatanarran waliin jira hayyaan waaqayyootti nu waliin jira kanaafuu wal eebbifnee waliyyoo kaanee nyaannee dhunnee gammannee galle waan irraa milkoofna waan irraa yaada qabnu hunda irraa milkoofnaa jenna irreechi kuni nu qofaa miti warri irreeffatu jira biyya hedduutti arge biyya faranjii tanallee biyya hedduu deeme tokko dura Gootimaalaa deeme Gootimaalaatti arge akka irreeffatan dhibaayyuu qabdi Gootimaalaa warri hindii kun dhibaayyuu dhibaafatan irreecha buufatan gubaa guban teendaa wal fakkaatti garti biyyuma tanallee keessa biyya faranjii tana bakka hedduu deeme akka gubaa guban biyyitii beektu ka walumaan gubnu jira biyyan beennellee waan kanan beenne amma 7 duratti biyya tokko deemne anaa fi obbo Geetachoo fi warra faranjii kana dubartiin Gabreela tana taaneeti warra guban beenne ganni lamaaf itti deebi'ee barsiisuu jira fudhatan irreecha fudhatan gubaa fudhatan maaliif fudhatan seena hundeen aadaa duri hunde isii adii ta'e gurraacha ta'e hunde aadaa duri dhufti tokko jenna. Dhibaayyuu hin qaba, irreechi hin qaba, eebba waliin qaba, wal eebbisa, wal milkeessa, eebbisuun qabsiisa, abaaruu hin cubbisa, hin tolchinu. Kanaaf irreecha kanarratti walii galaa walee guddayyaana bulu malkaallee makka nagayaa isaatu malkaa sanallee waaqayyo irratti nagaa sanii haa kennu irratti jiraadhaa har'a geenne waggaa dhuftullee waaqayyo waliin nu gahu horaa bulaa horaa nagaan galaa sanii jenna. My name is Gabrielle Kushi and I live here in Minneapolis right now and I'm from Germany.
Ani Gabriel Kushin jedhama lafeetti dhaladhe Germanyidha. Anamma garuu Minneapolis nan jiraadha. What pushed you just to know the culture of Oromo and just to follow the Oromo people and the elders? The spirits were guiding me to meet Dabasa, Gio, and also Getachew. And through those medicine people and spiritual leader, Dabasa, I came to meet the Oromo people. Ani ayana kootu natti agarsiisee Dabbasaadhaaf Getachew arguu fi isaanis ayyaanni koo immoo isaanii wajjin walii ta'eetu waa'ee saba kanaa fi waa'ee beekumsa Dabbasaa akkan dubbadhu na gochisiise. Kanaafan isa duukaa bu'ee sponsorii isa godhaa itti. How do you see the Oromo people? What makes them different from other people? And what do you find with Oromo people as far as you connected with these people? Oromo people are just like every other people. I love for this earth. They're very spiritual. They're very together in their culture, and they're very embracing, and they're very friendly, and they're very open to anybody. So it's a very beautiful, peaceful people. Warri Oromooti kun warra nagaa yaaduudha. Isaan baay'isanii dhuma fuula duratti waan tokko dhoksaatuun qabaatin fuula duratti warra dubbatanidha, warra nagaa qabanidha, warra gara biraa irraati kan adda godhu. Kana isaan jarri kuni warra nagaa yaadan, warra nagaa isaanii barbaadan, warra biyya isaaniitiif saba isaaniitiif yaadan. Kanaafani ani isaaniin fudhadhee isa hundumaayyuu ammatanii qabachuu warra barbaadanii kanaafan isaanii wajjin ta'ee jetti. If you have anything to say about the Oromo people, about the Oromo culture, you can say anything. I love the traditional ways of the Oromo, the ways they're working with the spirits and the star knowledge, and how Dabasa is bringing this alive to the people, and he keeps it up. Which is school in Kenya. I visited the school in Kenya, and you know better than really your political difficulties, why people have to leave your country, you know, Ethiopia, Oromia, and come to the different parts of the world to live and do your tradition and your culture. So for me it's very important to connect with the star people and with your tradition of that, because also my last name Kushi is also from the Kushite tribe. So there is another deeper connection which we haven't really all figured out yet, but I'm very close to the Oromo people in that way. Ani ga Kenya dhaqee mana barumsaa isaas argeera, ilaaleera, mana isaas dhaqee argeera. Warri Oromooti kun isaan baratanis argeera. Warri Oromoo kuni biyya isaaniitii kan isaan dhiibbatanii achiitii ba'anii fi waa'ee politikaatiin jedhaniiru. Sabi Oromoo immoo saba nagaa, saba fayyaadha, saba nagaa qabudha, warra nagaa barbaaduudha. Kana irrattis immoo ani maqaan koo Kushiidha. Anis immoo warra Kushaayitii kan akka ittiin of ilaala, akka warra Kushii ta'etti, warra Kushii akkan ta'ettan ilaala. Kanaafi saba Oromooti wajjin ani dhiigaanuu wal keessan jira jechaadha. Ammadheen jira isaaniini. Waan an baradhu kanas immoo baay'eedhumatti itti gammadeen irraatis barachaa jira. Gara fuulduraatti saba Oromoo wajjin gargar hin ba'u. Biyya Oromiyaas dhaqee nan ilaala boodatti jetti. Galatomi, and I'm really glad that you're interviewing me at the Erisha Festival 2012. Galatomi. Thank you. Lal oda gadisa namuti rorisa kalla farrademu kan sami birisa arraguyan dufe olke efirisa arraguyan dufe olke efirisa